Ashama harka fuudhee jirra jirtu daawwattootaaf hordoftoota Zara Entertainment nageenya kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtanitti qilleensa keessa naannawee isin bira haa ga'u. Namoonni YouTube channel kootiif haarawaa taatan Diimoo Santuuqaa faamilii keenya ta'a. Namoonni duraan wajjin turtan baay'ee isin jaalladha, hedduu isin kabajaa. Viidiyoo kiyya har'aa Fatiyaa prank gochuuf deema. Isheen hin beektu itti dawwalee abbaa manaa ishee yookiin jaalalleen kenkee na janajjanaa jiraadhaan mee maal akka jettu walumaan laalla. Okay jettee ni gammaddi moo ni naati moo waan isheen taatu waliin laallame. Allo. Allo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fatiya. Assalamu alaikum laga. Zara. Akkam turte? Maal tur? Ati akkam turte? Ani ma bannati corona virus jedhee sirba oole. Sirba sanaan gammaan dagannee? Si sirbu takkitti. Naan sirbiin hin qooyinaa sirbitaa. Dhageeffadhu. Duratti osoo haasofnu waasi hima jedhee addaan baane waa tokko sitti himuuf. Ayyee. Hirrifatiin garuu waa wayii sitti himuuf. Wanti kun si rifachiisa yoo ta'e sitti hin himu yoo kasuutaan tasgabbooftu ta'e sitti hima. Ani immoo annaani nama rifaddaa bannati shumas kana rifachiisa. Okay. Maal inni beektaa? Jaalalleen kenkee ani waan si jaalladhuuf waan inni naan dubbate ati riyyaatii yaa si dhossuu hin barbaadu yookiin akkuma dhufee anaan jedhe dubartii biraatiin illee jedha. Maali? Jaalalleen kenkee jaarsi kee si jaalladha. Maali beekti? Eessa beekti jaarsa kiyya? Inni na beekaa. Fayyaan qabdu baara adda maali hirriba keessa jirta eebjuu keessa jirta moo? Yaa inni na beekaa dhufee chaatti natti godheeti si jaalladha. Fatiyaa illee hin dhiisu si gammeeffadha naan jedhe. Ani kiyyoomaa rakkoon qabu waan sirratti kan jaalanneeti beektaa garuu akkuma anaan dhufee jedhe san dubartii biraatiin jedhee boru rakkoo sirra geessaaf siin jedhaa jira. Akka tirifattuufi miti immoo akka ati wanni taatuufi. Wanti adda akkanaatti tolaan waan akkanaatti natti calladimmaan eessa si beeka gara inni eessa wal beektan eessa beektaati. Akkamitti na wallaalu namni hundi ati na barsiisin malee maa namni hunduu waliin nu beeka. Dura situ natti hime footoo natti mul'iftee waan footoo na bira jirtuuf sanuma laalee arge. Qallee akkanaatti tolu duraan durtee nama akkasiitii iyyuu miti nama akkasiillee natti fakkaatu. Ati maal ta'uuf janajjanti? Ani janajjana osoo hin taane inni dhufee ati mucayyoo hiriyyaa Fatii haasanii yeroo hedduu yoo isin waliin haasoftan nan argaa. Garuu isima biratti si dhagahee sagalee kan keerraa jaalallina qabee isillee hin dhiisu walitti qabee isin fuudhaa jedha. Ani osoo argu Zaaraa si jaalatee? Yaa isatu naan jedhee ani yoo barbaade waan inni na barreesse chaatti isa screenshot godhee sitti ergaa. Fatii ani kijibaa akka waan dhugaa malee. Waa akkana jechuun wanta akkana kan ta'e akkana natti hin tolu jedhee chaatti isaa ergiiti nama gadamuudhuuf baadagee taanaan gaarii miti. Chaatti isaa tartiibaan si mul'isa maal taate ani akkamitti osoo inni waa akkana naan hin jedhin ani waan akkanaa si dubbadha. Jaarsi kan kee jedhaatti bar salphattu intalatti fayyaan qabduun lama raatti jette Zaaraa rafii ka'e. Maarrafii ka'aafii dhugaa siin jedhaa jira ani maaltu na dhibe garuu waan si himeera laali ani isa hin jaalladhu waan nama janajjanu waan qabuufi garuu akka nama biraa janajjanee si jala wannaa hin taane akkanumaaf si himaara wanti nagalchu tokko hin jiru sun dantaa keeti maaltu nagayan. Waan hiyyaa kiyya taateef waan namni taateef akka aanan. Zaaraa qoy akkasin jedhu ati nu baadagee wayiiti. Maaliif olii haasofta maal jedhamta wanni akkasiin jedhu maaliif duraan dursitee natti hin himne? Kun amma inni kana barreesse hanga aniifate haasofne bilbila haasofne adda deemnedha. Hanga sanii as dhufee natti barreessinan dirqama sitti himuu qaba jedhee yeroo san dalagaa qaba. Maal godhu
ati maal godhu folii haasofte ati maal godhu folii haasofte maa folii qaad لك فتيا جالتامي فتيا هرياتية أنا سي رت سنجال لو جرين agarsiu haga walii haasofte maa duraan dursitee natti himnere وأنا نيجي دولالو في يوكين ست سنة دبسو في كسبب أني فتوري ديانو في كبر جماعة من دبسو في ساعة إرجع سيني وان جالنا ندبناني شاتي كان سكرين شوت قدي فتي على إرجع وانا تنانجت إرجع كانت فتي على أنا هريا شيء خجال لتوتي شيء دافع لما كان ترى دلا أمانو سبيت شادات دمه ولين نوف ومالي جالسك يجالسك ناتي فتي أدوغا سينجا دانا أماني يعني يوبر بعد سكرين شوت قدي كونو شاتي سيت إرجع هلالتا أول سجالة نوتي ها زهرة أنجار تيسا في دكان كأكنا فيسبوك يرجع جنومو يا يسمى سن مجاجة تجالة لكي جتي دبتو سن غارو أتي وان جنتو فوا وليها سلطاني هريا كان كوي هريا كان كوان تيف سي آرسا مو سن آرسو غباب مت ناي غارو دوغما أكس بدي جراتي نفسي إسا سبا سجد nama arsallee baay'ee rifadhee hommuu kattina qaabin bilee rabbi kiitaa oi ka akkasii miti hidhattee waa gaafatteeti amma hin naqaa siistemiidhaan akka inni itti janajjanu kana laalla malee akkanaan fiigdee hidhattee waa itti hin dubbatin akkasii miti dhageeffadhu amma siistemiitti gochuu qabna. Eshi ani ammas gixxim godhee jira karaa gaarii miti barraane aan duraayyuu amanu barra dhiira tana amanu barra altuwayya iraman urji sabadu agan mun wali ka kyamanna kana arajji salama wala rattabadu fokkata hay fokkata yedde ma gurban bareda ni smit min bareda na magari da physically sahin bareda yedde smit natti hime amma fokkata yettani tanasi hime amma janajjani da ka erga janajjani mu fokkata jeda irikamu erga janajjani boda maqaan isa fokkata jeda ma jette eka kana ol mal jeda faad okay inama lali ana ma wanti ay ambaru fi arezara isamiti balage wanna isamiti sigelara ati mal goduf janajjan fi mal goduf wali hasof atakkan wali hasum beta mal to wali hasof si mal wali hasof ani midfeena chaasna wala jena maybe sabab ani fati walitti diyaanu sabab ani fati wal jaalanu dufeena dubbise jadeeti sabab wali hasof taati maal godhu wali hasof taata wali hasof betaati maal godhu wali hasof tama wali qat so inni baka fatiya hiriya fatiya ati mi dimaf barbadena ni mabrati inni waan barbadite chodanda inni bastu takitti ma barzara inni waan barbadi sinje chodanda ati maal godhu wali qat ati beta already yo mainni hay sinje e maal godhu step inde hay lergana ande debisu fi kaba kabajjasi kabu jecha sababa ani maybe ay ati erga kabetu tay ati wana kana ni ro haso biloko firra godo kin isuna himu dabuda tamma lakki sitti himun sababi sitti hime fi mali nini beku qabda wajib yati tati sitti me male sono brata ti sitti itti himu zimme de kelise lala anna tore dem daltu mara aman karai oh my god na amani baka wa marakon qabu ya waliti lele man fan fu de man tu sarso so ana ma afan man ati karwal godu fani hato nakase ga akum goda nakase anna yosi hase kote fani hasoftat ergani ne dufena dubbise jamara tani kimeti ba fokite de ira shanta ma wala hasofsita ya ta makana eka tokkicha san umara ko hinga buga erga kastai hayye fatiya ansitti qosa jira lekki jarsi kan ke dufena tindubbanne zara entertainment rasida wala prank dai baka sagale kan basun bannat shi rabbi je zara biziya baka warabamta jirta namatti warabamta prank da baka ne jarsi kan ke wala jarsi ki jarsan kawan kids of desire no kada getri sagale ki waqt ele difta man sibate sidagani jiran hayya gababu mate amma zara andana tin kutama balage miti nama kana dimiti usuka kana te dampon kittana ture wanda zar branke amma me fakenya amma gafi siga fada anti ko sajra gurban
Harkana deeffataa ta'echuu. Harka sirraa kafalataa. Eeshoon Uummata kana- daawwattoota Zaaraa intarsiimentii Fatiyaan Dheengaddaa firaankii tokko narraa dalagattee namni baay'een chaatanaa godhee na gaafate. Kun anis irraa deeffadhee jira. Garuu hin rifachiifne rifachiisuun garaa na nyaatti kanaa ol rifachiisa jedhee silaa kana waan biraatti fida. Gaafa biraallee fidee rifachiisa. Gaafa biraallee tabbaa fidee sirrii rifachiisaa. YouTube kush entertainment fi Zara entertainment keenya irratti nu hordofaa sagantaalee adda addaa qabannee isin dhufna mee uummataadhaan too jiraate dhaamiif Bilchiginaa ta'a bakki keessanii. gara paartii waamataa jirta jechuudha. Horoo adda wallahi waa himu tokko dhirraafadhe. Abiyyi wanta jalaa jiranii sabbakaa rabeetta waa'ee amantaa keessa seenee silaa mootummaa eegatee waa'ee amantaa keessa seenuu qabu dhufa manaafudha waa'ee amantaa namaa jechuun barbaadu. Ani amantaa kamiinuu jaaladhaa kiristaana illee musliima illee hundaa ija takkitti ilaalaan ija garaagaraatiin ilaaleen beeku gara kiyyaan jechuudha. Garuu mootummaan tokko amantaa tokko irra goree wayim dammo amantaa tokkicha ilaalee haasawuu hin qabu ture. Kanaafuu Abiyyi dagatee jira hojima isaatu maal keessa bakki inni jiru cheerchii wayim dammo masgiidaa miti wayim beekiristaanii miti wayim kan itti qaddasanii miti bakki inni jiru bakka uummatni itti wal gahee bakka ummata bulchu jira malee bakka ummanni itti wal gahee rabbi itti kadhatu wayim dammo wanna akkuma dura siin jedhe beekiristaana wayim dammo bakka rabbiin itti dhaadheessan gooftaa waaqa itti wanna jedhaniin jiru sii galee waa'ee ummata hojjechuu qabu amantii isaa taate immoo bakkema jirutti amantii isaa uf ta'ee Abiyyiin ta'ee hordofu eenyu amantii ofii ka jibbu jiru namni kamuu jechuun hunduun jaalala beeka amantaa ofii. Kanaafuu waa'ee amantaa keessa osoo seenuu baatee ani jechuudha badhaadhinni jedhan kuni waa'ee amantaa keessa osoo seenuu baatanii yookiin amantaa yaani kan kee akka ummata haifutti qoy gaafis gaafadha yaani akka ummata haifutti. Inni nama biyya bulchaa jiru waa'ee amantaa dubbachuu hin qabu wanta akkanaati ummata diigaa dandeettii ummata hin qabu amantaa kamiinuu waa bira ka dhaabbatullee akka mootummaa tokkotti waan wayiitiin gargaaru malee yoo tokko amantaa pheenxee fakkaataa yoo tokko musliima fakkaataa yoo tokko kiristaana fakkaataa waliin nu oofuuf deemaa jira sii galee ummata mufachiisaa deemuun gaarii miti. Garuu amantaa ofiin jaalataa okee mootummaa kamtu gabbee waa'ee amantaa gaagaa jira qabu mootummaa kamtu gabbee waa'ee amantaa dubbatu yeroo jalqabaatiif nutis. Namchaana yeroo barbaade amantaa isaa mataa irratti taabata adoon keeraan wanna dantaan qabu sii galee amantaa namaallee namatti jamartu qeen beeku jiruu kiyyaayyuu tuqeen beeku amantaa namaa kiyyallee akka tuqan hin barbaadu kan namaallee tuquun barbaadu qaabumatti laata. Wanna waa amantaa keessatti immoo amantaa akkasitti illee akraarii ta'ee beekuu baadhee amantaa namaan tuqullee kiyyallee tuqsisiisuun sii galee akka amma namni amantaa ofii ufuma arrabsu beektaa namoonni tokko tokko fa'aa ati musliimaa jedhee warri nama gaafatu inni yeroo sanuu waan akka amantaa isaa arrabsaa jiru beekuu qaba sii galee agasuu jedhee gaafachuu isaa amantaa isaa arrabsiisa. Sii galaara? Naa kanaafuu Abiyyi wanti inni godhaa jiru gaarii miti aan akka nama tokkootti kan jedhu kanaafuu gabaabumatti wanti Fatiyaan akka jettu uummata wanti Abiyyiin qabatee deemaa jiru dhimma amantaa sila mootummaan tokkoyyuu ka waa'ee amantaa dubbatu irraa hin argine dhimmi kun dhimma amantaan uummata walitti naquudha uummanni Oromoo waan kana seeraan beekuudha qaba abbootiin amantiillee nuti amantii nama kamiitiifuu kabajaa qabna garuu yeroo jalqabaatiif mootummaa waa'ee amantii dubbatu dhageenye ammas amantiin isaa amantii biraa ture amantii sanis hin jijjiirate haasoo keenya asirratti goolamna. Waan nu dhageeffattaniif galatooma waan asirraa naansee maal dubbachaa barbaadatan dammaqee nagaasaan arrabsinaa dhiibbaa gara kaafaa'oo jiraate gara beedhaa jiraatu inni nuuf argee deebi'aa raami namoota arrabsanii fi namoota arrabsitan gaarii miti arrabsinaa dammaqee nagaasaa gara Oromoo deebi'aa jira nuuf argaa jira rabbi si alaaffisu jedhanii qabu malee hamilee namaa ta'uu Oromoo gaarii miti. Isa corona virus ayyee Fatiyaan sirba corona virus erga guyyaatiin wajjin nu sirbaa oolte jirti daawwattoota Zaaraa entertainment sagantaan keenya akkanatti itti fufa kuush entertainment